Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jechaa sagantaan keenya YouTube irra ture hundumtusaa akka haqamee hin beektu haala yeroo wal qabannee barumsa dhugaa tokko barsiifnaan YouTube nu jala haqanii jiru. Kanaaf jecha yaalii YouTube'tiif sagantaa kana kanatti qopheessinee yaaliirra jirra. Waaqayyo yoo milkeessee yaaliin kun itti fufaa jechuudha. Isinitti sagantaa kana share gochuudhaan akkasumas subscribe gochuudhaan sagantaa keenya hirmadhaa. Namoota sagantaan keenya biraan geenye biraan nu ga'a. Yaalii kana immoo akka inni milkaa'uuf isinis namoota hundumaa hiruudhaan komentii jiru nu laadhaa. Gara fuulduraatti akkamitti akka sirreessinuuf maal akka goonu komentii jala YouTube Deliverance TV jala jedhu jalatti komentii nu barreessaa isiniin jenna. Eebbifamaa. Banaan hawwan qaboonee waa tokkollee anu waan dinqiin beekumsa malee waanaan hawwan qabu waa tokkollee anu waan raajiin beekumsa malee naappu kajeellaa akka dabaa ergaatti naaf taate abbaa jabaa naagu kadhannaa akka dabaa ergaatti naaf taate mirkoo jabaa. Kaleessa kosi bareecha hin yaada'u kanarra boori homtuu dinqii miti anaafi ergansi qabaadhe bagaari. Kaleessa kosi bareecha hin yaada'u kanarra boori homtuu dinqii miti anaafi ergansi qabaadhe bagaari. Atumtiyyuu narraa kiftuu malee sinaarsu waan kosii lafa balee. Atumtiyyuu nan eebbiftuu malee sinaarsu waan kosii lafa balee. Biqiltooti dhaabdeen gogaaree hin googura watee nan beeka namnaatti jaallatan badaaree hin baadurraa qabdan makeeka. Biqiltooti dhaabdeen gogaaree hin googura watee nan beeka namnaatti jaallatan badaaree hin baadurraa qabdan makeeka. Ani sanyii keetiin sanyii addaa wanti anaaf ta'u sirraa maddaa. Ani sanyii keetiin sanyii addaa wanti anaaf ta'u sirraa maddaa. Harka keerran bulee oola araara keetan argadhe tola araara kee. Barruu keerran bulee oola jaalala keetan name tola jaalala kee. Harka keerran bulee oola araara keetan argadhe tola araara kee. Barruu keerran bulee oola jaalala keetan name tola jaalala kee. Yoorsa waan hunda galma jireenyaatti ni naagale. Maarree maalinni kan kana caale. Yoorsa waan
nyaatni naagalee maarre maalinni kana caale maalinni kan kana caale Otumaan jaawarumsi argadhee firaa barbaachisa atis kan koo taate anis keetii maaltu na yaaddisa Otumaan jaawarumsi argadhee firaa barbaachisa atis kan koo taate anis keetii maaltu na yaaddisa Abbaa namandaa jennee burgiitu narraan gomnee bagoomanis yaamanii 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 Egaa sagantaan kun Waaqayyotu qopheessee hin badusii mul'ati kun hin dhokatusii hin hafusi cabsee hin ba'a. Kaayyoon jal'ootaa sagantaan jal'ootaa hunduu maqaa Yesuus Kiristoosiin hin diigama. Sagantaan kun akka mul'atuuf gara miidiyaatti akka deebi'uuf akkasuma yuutuubiin sagantaa kanaa akka iddootti deebi'uuf namoonni karaa adda addaatiin tumsa nu gochaa turtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Ammas akkasuma namoonni nu gargaaru barbaadan sagantaan miidiyaa Deliverance TV akka deebi'u akkasuma yuutuubiin kun akka deebi'uuf nu kadhachaa kan turtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni nu gargaaru barbaadanis wantoota meeshaa miidiyaaf barbaachisiisan illee barbaanna, kaameraan barbaanna, kompiiteroota barbaanna. Kaffaltii duwwaa miti jilbaanis akka nu gargaartan barbaanna. Sagantaan kun dho'ee cabsatee akka galaana Abbayyaa akka dhangala'u hin amanna. Har'a tarii namoonni nu biraa dhaabachuu utuu fedha qabdan nu gargaaru dhiiftan guyyaa sagantaan kun deebi'u Hafuurri Qulqulluun keessa keessan akka hin ceephaanetti har'a waan qabdaniin, humna qabdaniin, dandeettii qabdaniin, qabeenya qabdaniin nu birmachuudhaan sagantoota badan kana iddootti nu deebisaa. Akkuma asirratti mul'atu baankii daldala Itoophiyaa lakkoofsi kun asirra jira. Tarii lakkoofsa barreessuu dubbisuu kan hin dandeenye tokko jettanii duwwaa afur jechuudha. 29 28 83 33 baankii daldala Itoophiyaatiin nu arjooma asirratti iskiriin irratti mul'achaa akkuma jiru kana. Sagantaan kun hunduu deebi'ee qilleensa irrattis deebi'ee wal bukkee dhaabannee warra Waaqayyoon galateeffannu Waaqayyoon nu haa taasisu. Namoonni immoo nuuf arjoomtan akka nuti isinii kadhannuuf karaa keessaa barreeffamaan yookaan koomentii jalatti nuuf ergaa, karaa immoo karaa teelegiraamii, karaa watsaappii akkasuma karaa tiwiitarii keenyaa akkasuma karaa FB yookaan feesbuukii nu quunnamuudhaan yaada nuu kennaa, nuuf kadhadhaa, nu jajjabeessaa jenna. Sagantaan kun iddootti hin deebi'aa. Waaqayyoo nu gargaara. Kaayyoon seexanaa yoomiyyuu milkaa'ee hin beeku, ammas hin milkaa'u. Waaqayyoo nu wajjin jira. Jabaadhaa isiniin jennaa. Eebbifamaa.
Haala ulfaataa keessa taa'ee ija koo fannoo keerra kaa'ee garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Haala ulfaataa keessa taa'ee ija koo fannoo keerra kaa'ee garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nagaatii kan boqonnaa kan aara galfiitii namni isa qabu homattuun irratu ilalisaa beela'uun dheebotu. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nagaatii kan boqonnaa kan aara galfiitii namni isa qabu homattuun irratu ilalisaa beela'uun dheebotu. Haala ulfaataa keessa taa'een ija koo fannoo keerra kaa'ee garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Haala rakkisaa keessa taa'ee ija koo fannoo keerra kaa'ee garagaara kee na yaachisa akkasumaan na gammachiisa. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nagaatii kan boqonnaa kan aara galfiitii namni isa qabu homattuun irratu ilalisaa beela'uun dheebotu. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nagaatii kan boqonnaa kan aara galfiitii namni isa qabu homattuun irratu ilalisaa beela'uun dheebotu. Amen, amen. Haala yeroo laaltee mucaa konnayini abdiin kutaatini simbuusu sindisu si wajjinan jira homaan sodaatini. Haala yeroo laaltee mucaa konnayini abdiin kutaatini simbuusu sindisu si wajjinan jira homaan sodaatini. Jedhee na jabeessa abdii natti odeessa hafuurri kee kanaaf sin faarfadha keessi koo nagaadha galata kee. Jedhee natti odeessa abdii natti odeessa hafuurri kee kanaaf sin faarfadha keessi koo nagaadha galata kee. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nagaatii kan boqonnaa kan aara galfiitii namni isa qabu homattuun irratu ilalisaa beela'uun dheebotu. Hafuurri Waaqayyoo hafuura nagaatii kan boqonnaa kan aara galfiitii namni isa qabu homattuun irratu ilalisaa beela'uun dheebotu. Isanaaf dubbatu si qaba abbaa gaarii abbaa gaarii abbaa gaarii
kanattiin jabaanne si qaba abbaa gaarii abbaa gaarii abbaa gaarii waa'ee koof kan falmu si qaba abbaa gaarii abbaa gaarii abbaa gaarii waa'ee koof kan dhimmu si qaba abbaa gaarii abbaa gaarii abbaa gaarii ati akka namaa natti hin jijjiiramtu gaariidha yaanni kee yeroo maraa lubbuu kee gararraa darbaana jaallatta amala kee kanaatu nama raraa yaa garaa abbummaa isaa kan kee kana garaa koona raasee namoo geessee ansitta damba'u si faana hin jiraadha wanta biyya lafaa itti dhiisee taatarreessee hunda isaa toora naqee gaaffii hedduu fideen dhufee fuula kee garuu yemmuun si arguu nan dagadhee an fayyeera jedhee galateeffadhee edaa si arganii gaaffiin hin jiru edaa si arganii boo'uun hin jiru edaa si arganii qaaniin hin jiru edaa si arganii waawwachuun hin jiru bara baay'ee na joorsee natti ulfaate gaaffiin koo akka waan fagoo jirtu na qallatee miilli koo haadhaba keessa taa'ee anaaboo abdii kutee utuun halaalaa eeguu na keessaa nattaasuftee imala koo dhiiseen kan kee jalqabee gaaffii koorraan fadhee sanitti obsa dhabee miyaa jaalala keessa naan liqinfamee gaaffii koorraan fadhee galataan guutamee edaa si arganii gaaffiin hin jiru edaa si arganii boo'uun hin jiru edaa si arganii rakkinni hin jiru edaa si arganii waawwachuun hin jiru haleluuyaa Egaa obboloota koo guyyaa tokko Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos hundumti keenya hin amannasi hin beeknasi. Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu hojii isaa maal akka hojjenne maalis akka raawwanne nu gaafata. Nama hundumtuu immoo adda addaan waan godhu hundumaa hin dhiyeessa. Yeroo tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe hidhameen ture nan gaafannee beela'een ture nyaata sanaan laannee daareen ture natti nuuf himne jennaan akkasittiin jedhanii kun hundumtuu yoomsi irratti ta'ee dhugaadha nu dhageenye jedhan. Sabooddee gooftaan akkanattiin jedhee nama si bira jiru tokkoof kan gootee anaaf gootee ittiin jedheetu waa'ee warra hidhamanii waa'ee warra beela'aniif daaranii akka isaan wal gargaaraniif akka isaan wal bira dhaabatan isaan barsiise. Waan namicha si bira jiruuf goote naaf gootee jedhe. Egaa akkasuma lubbuu badde barbaaduudhaaf haadha hiyyeessaa kufte barbaaduudhaaf wanta ati gootu hundumtuu waan Waaqayyoof gooteedha. Kan nuti baddaaf gammoojjiirra jirree lubbuu barbaannu gooftaa laalleeti malee haala keessa jiru laallee miti. Egaa mul'ata nu fudhannee kaanee haadha hiyyeessaa namoota rakkatan bira ga'uun akkasuma iddoo mootummaa wangeelli mootummaa Waaqayyoo itti lallabamne itti lallabaa jirru kana namni nu bukkee dhaabattan gatiin kee Waaqa biraati. Waaqayyo immoo mul'ata kana dhoosee galmaan yeroo ga'u hundumti keenya walii wajjin Waaqayyoon galateeffachuuf jirra. Kottaa walii wajjin hojii Waaqayyoo hojjennaa.
Gooftaas hundumaa danda'u kana eebbifna. Gooftaas hundumaa danda'u kanaatu hojii isaa walii wajjin hojjechuudhaan mootummaa isaa bal'ifna. Mootummaa seexanaa dhiphifna. Mootummaa jallootaa dhiphifna. Jalloonni hin qaana'u. Eessayyuu hin ga'anii. Jabaadhaa.